du'aatiin buqqaatiin gudeedamuun hin dhaabbanne uummanni kun rakkina guddaa keessummeessaa jira. Jijjiiramni uummata kanarraa dhufees hin jiru. San gubbarraan mootummaan kun mootummaa Oromooti. Warri kaabaa yoo nu dhufe mootummaa keenya nu jalaa fuudhaa. Yoo abiyyichi kaaftan eenyuchi kaa'attanii warra kaabaa nuu fiduu deemtanii je'eeti namni dubbataa dhuguma akka namni juusan warra kaabaa fiduu deemtammoo waan qophooytanii jira. Itti aansuudhaan hooggansi gaafa dheengadda wal mari'attan san siyaatilitti marii guddoo gootan sun mariin sun eessarra jirti. Eessarra geessee hajuu tasadaffaadha. Addi bilisummaa Oromoo wanti filannoon tun feeka. Filannoon tun hin barbaachiftu osoo jedhaniiti ija guduunfatanii deeggartootaa fi namoota irra guddaa dhaga'uu didanii waan kana itti seenuu qabna jedhanii itti seenanii har'a bakka bal'ataa wantiidhaa mollaafaan caffee Oromiyaa seenetti beenyaa lammii caffee Oromiyaa seenuu dadhabe. Dhuguma PP'n gartee maaltu mudate duraan parsantiin qoodaaf jeeti waadaa naqee hooggantoota garii shashawwadee akkasitti wanta godhe maaltu mudate sadeenumata nagaafinti galatoome ulfaadhu walirratti deebitamoo takka takkaan jalaa deebitaaf Jawaar lamaan tokko daballu. Okay. Murtii. Okay. Akkam jirtan isin hundinuu bakka nagaan dhuftanii baga walaa garee galatoomaadha. Masduree sadii jalatti gaafuma muraasan qaba. Gaafiin kiyya gameessa rogeessa siyaasaa Obbo Jawaar Mohammadii fi gara kanaanillee dhalootatti dhuunfaa dhaloota bakkuma inni jirutti gabaa bakkuma inni jirutti waa itti gurguratanii baga dhuftee jennaani akka namoonni garii yaaduu miti. Bakka dhaloonni jiru inni bakka dhaloonni jiru duraanis hafeen beeku. Especially social media namoota itti fayyadama social media namoota gurguddaa akka biyya jiranirraa barsiisee keessaa tokko isa. Gamanumaan gaafiin kiyya dhimma as dhiyeenya kana hundi keessan gurraa qabdan yaadaa qalbdan dhimma diinagdee gara Harargee kanatti danqama diinagdee jimaadhaan wal qabate especially Jawaar as dhiyeenya waan addaa takka nuun jee ture waan sanii yoomnu biraan keessa kana jechuun gaafa shufeerran ajjeefaman gaafa gareen muraasni magaalaa Adaamaa tana qubattu wal jaartee uummata keenya irratti bifa saniin saamichaa fi buttaa akkasumas mancaatii qabeenyaa gaggeessan viidiyoo agartee hooggantoonni ta'anii hordofan nabira ga'ee jira. Dheenyatti simbiraan geenyaa sarpiraayiziin ta'inaa waan jiru tokko garree sunillee hedduu malee nu yaachisee eegu jirra. Rakkoon diinagdee kun yeroo hedduu rakkoo dubbatu jira nuti gahee keenya furmaata waan sanillee kaa'u yookaan hawaasatti himuun dandeettii keenya waan hin ta'inii fi kabajamoo Jawaar Mohammad gama kanaan rakkoon kun eessaa ka'ee furmaanni isaa maali jettanii yaaddu? Gaafiin lammaffaadha dhimma buqqaatii uummata keenya Arsiiti. Hawaasni Arsiidha akkuma yaadattan torbee lama dura akka biyyatti kaabaa kibbaan bahaaf dhihaan even Oromoota amantii Ortodoksii itti dulchisaa turan haga ustaazotatti uummata kanatti uummanni kun if dura wanni kun karoorfameef dhuguma ummatichaatu mana amantii gubee yoo gubee ta'e Arsii naannoo garaagaraa keessa masgida qofaa jira manneen amantaa garaagaraan jiru lammiin hin jiru akkamii waliin jiraatee as ga'e hawaasni bal'aan kun akkamii waliin jiraatee as ga'e akkamii waliin jiraachaa jira rakkoon kun ka'umsiisaa eessaa xumurri isaa furmaanni maal jettanii yaaddu Obbo Jawaar Mohammad? Gaafiin sadaffaadha haala biyyattiin amma keessa jirtu nageenya akkasumas sadarkaa keessattuu Oromiyaa keessatti dargaggeessi wama tokko dubbachuudhaaf sadarkaa itti sodaa lubbuu ofirra ga'ee jiru kanatti hegereen dargaggootaa maali? Dargaggoonni Oromoodha akkasuma immoo dhimma daangaati irraa gadi fageessee kan dubbachuu barbaadu dhimma daangaa wal qabatee rakkoon kun yeroo waggoota 8 dabreef cinaaksaniin mooyyaaleen akkasuma gara Baalee kanaan keessattuu especially gara Somaalee wal daangessuun jarri kun hayyama eenyurraa harkataniiti
as torbamu kana keessa akka ragaatti isin dhiyeessuu danda'a gara nama 5-6 kan boodatti ajjeefaman maaliif irra deddeebiiwwan kun godhama akkamitti eenyu abdataniiti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaatis mootummaa qaba waraanaa fi qaba uummata kana bulchaa naannoo Somaaleetis ta Oromiyaa hungeenya silaa humna akkamii abdii eenyu qabaattee daangaa kanaan dhidhiibamiinsi daangaa butamiinsi daandii saamichi qabeenya diinagdee uummata keenya akkasuma maqaballeessin hawaasa bal'aarratti godhamaa jiru kun ka'umsi isaa maali xumurri isaa hoo rakkoon kun furmaata bifa akkamiin harkachuu danda'a dhaloota kanaafis hawaasa nu daawwatuufis osoo ifa nu gootanii jaa galatoomaa alfadhaa. Olfadho galatoomi murtii. Jala deebisee deemu. Gaafi jabduu qabtan ka sheekaba kaase yeroo adda addaa simaree jirra. Look bakki qabsoon Oromoo jirtu tun bakka qabsoon uummata Afrikaa eega cunqursaa kolonii jalaa bahan booda keessa seenan keessa wal fakkaatti. Uummattoonni Afrikaa bara 17ffaarraa 17th century 18th century irraa kaasee kolonii jala turanii qabsoo jalqaba bara 20ffaa 20th century irratti godhaniin walakkaa irratti wala bahan bilisa bahan cunqursaa alagaa jalaa. Ugaa cunqursaa alagaa jalaa bahan booda waan adda addaa mudatan. Hawwiin ka ture maali? Alagaadha kan cunqursu, alagaadha kan nyaataa jiru. Kanaafuu alaguma yoo ofirraa kaafnu taate hamaa koo hamataa koo jennee yaadan. San booda jaatamoota keessa Koongoo kaasii Zimbabween booda garuu Keeniyaa biyyoonni hedduun sirna kolonii Biritishaa taatu, ka Firaans taatu, ka Poorchugiizaa taatu jalaa wala bahan. Garuu akka hawwan sanitti roorroon irraan dhaabane. Roorroon alagaadhaa kaatee hafteeti roorroon firaa dhufte jechuudha. Alagaan saamamuun hafteeti iyyaalli isaan keessaa ba'e isaan saamuu eegalee jechuudha. So waan meeqa gara lamatti yoo xiqqaatti bakka lama gurguddaatti bahan. Tokko sirna abbaa irree kolonializimii takkaa'uu faranjoota jalaa ba'eeti sirna abbaa irree gurraachota jala kufe. Fakkeenyaaf biyya Cote d'Ivoire fudhachuu dandeenya jechuudha. Tokko sirna addaa irree ijaaruu waan hin dandeenyeef wal waraansa keessa seenee extreme case Koongoo fudhachuu dandeenya jechuudha. Biyyoota hedduu haguudha akka hawwanitti gara dimokiraasii probably Botswanaadha akka fakkeenya kaasuu dandeenya jechuudha. Uummanni keenyaaf yeroo dheeraadhaaf sirna gita bittaa warra biraa jala ture. Qabsoo addaa yeroo dheeraa godhe booda bara 2018 abdiin silaa gara roorroo waliigalaa maaliif manni tokko hoggaa qabsaa'u roorri isaan alagaa waan ta'e qofa osoo hin ta'in roorroo jibbeeti kan qabsaa'u. So nutis akka biyyoota Afrikaa biraatitti roorroo alagaa jalaa kaaneeti roorroo murna nu keessaa bahee jala seenne jechuudha. Kanaaf bakki amma itti ilaaluu qabnu kan Afrikaatiin nu mudate. Warri Afrikaas Keeniyaa fudhanne fakkeenya biyyaan yeroo waggaa 3 akkas keessa taa'e yoo fudhanne gita bittaa Biritisii jala turanii san booda Keenyaataa bulchiinsa sirna Jomo Keenyaataa jala san booda inumaa akka sirna hammaata bulchiinsa Moi jala turanii san booda Kibaakii jalatti gara malti paartii dimokiraasii ce'anii jeequmsatti illee seenanii amma stable dimokiraasii ijaaruu danda'anii jiran jechuudha warra Keeniyaa. Nutis wanni amma wanni nu mudate waan Afrikaa san mudateedha. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Sirna alagaa gita bittaa alagaa jalaa baaneeti sirna saamichaa nama keenya jala seenu. Hanga Koongollee hammaatuu baatu ka hawwine Botswanaadha. Ka arganne Keeniyaa under Keenyaataa under Moi hammaatee garuu hanga Koongoo kan hammaatiin keessa seenne jechuun murnaa amma jiru kanaan. Murnaa amma dura alagaa irraa dhufeen ajjeefamaa tumamaa turre. Saamamaa turre. Ajjechaan amma bifa lamaan hamtu tokkoffaa takka namni keenya akka bara murna kana ajjeefamee beeku. Duuti mana seente. Dur lolli namni keenya gammoojjii Harargee gammoojjii Baalee lola keessa ture saamamaa ajjeefamaa buqqaafamaa ture. Amma wanni uranee buqqisuu jaan jidduu kana siniimaa ture takka jira. Uranee balleessu. Uranee jechuun scattered settlement jechuudha. Baadiyyaa kana keessa gandii biroo asii, gandii tolaadhaa asii, gandii akkasii jaanii tattaa'u kanaa jiraami. Ribeelolaan kana keessa jira jaaniitti bubuqqaatu turan warra dargiidha. Warri Haile Sillaaseetis. Isa akka godhe buqqaataa turan. Amma ganda keenyarraa kaasee gara tumtuu furdaa jiran gara baadiyyaatti.
gara labuu kanatti baale immoo gara gin'iirii gara sawweenaatti harargee gara gaara mul'ataatti gara gadiitti gara xarafaatti jechuudha. Kan sunguramaa ture. Har'a uraneen kamtu buqqa'u jira shawaadhaan buqqa'u jira jechuudha. Heartland jidduurratti buqqa'u jira jechuudha. Ajjeechaan lafti amma arsiidhaan lolaan heeban arsii amma dadachiin jaantun I don't think mootummaa kana dura rasaasni tokko dhuka'ee waan beeku natti fakkaatu. Rasaasni sargi irratti dhukaasan. Qawwee kun qaban eeboodhaan deemu manni yoo beektan. Santuu san keessa seenne jechuudha. So gosa bittaa alagaa jalaa babbaanee jirra. Saamicha ajjecha murmuru keessaa baheetu maafiyaa jaarratee waan akkana deema godhutti jira jechuudha. Kanaaf kana keessaa bahuun gulantaan qabsoo ammetti jirru qabsoo boqonnaan qabsoo ammetti jirru qabsoo gita bittaa alagaa deebisuudhaa osoo hin ta'in qabsoo gita bittaa keenya tursiisuudhaa osoo hin ta'in qabsoo sirni mootummaa ummataan filame ka heeraaf seera warri filame sun tumuun bulu jaaruudha. Saamichi uummatarraa dhaabbatee uummanni waan carraaqee irratti waan hurkaasaa carraaqee irratti abbaatti ta'u jaaruudhaati kan qabsaa jiru jechuudha. Over the last 2 years, we are transforming the Oromo movement. Kami transform godhu jirra qabsoo sabummaa irratti hundaa'e gara jechuun alagaan nu cunqursaa ture alagaa jalaa baanaa ture jedhurraa gara qabsoo sirna haqaa fooyyeessuudha. Walqixxummaa diinagdee fiduudha. Malaammaltummaa balleessuudha. Qabsoo maafiyaa irra goonu fakkeenyaaf qabsoo nageenya lammiilee the right to life. Qabsoo mirgaa abbaa qabeenyummaa kana transform godhu jira jechuudha. Because a liberation movementiin keenya waggaa eegalu is a liberation movement. Liberation sun complete goonee gara democratization movement itti ce'utti jirra jechuudha. So sanitti waan jirruuf wanni godhaa jirru amma dhugaadha. Dilemaan Oromoon keessa jirtu naa galama. Gita bittaa alagaa ofirraa kuffifne allama gambagan irraa kutan keenya immoo dhufee daran nutti ta'e kanaas irraa jiru barbaanna yoo immoo kana ofirraa jijjiirre jara kaantu nutti deebi'a rakkoon jirsanii nonna. Amma Sodaan asirratti kiliirsii godha. Sodaan mootummaan kun ilma Oromooti. Yoo inni kufe alagaan nu deebi'a. Amma ijoolleen teenya tun sadii. Ijoolleen sadiin tunni maaliifi jawaarillee Oromoo waliin mari'ata. Jaalmarrolleen bosonaa jira. Abiyyillee Tigree walloleenu araarame. Maaliifi jawaarii fi abiyyiif marroo waliin mari'achuu dadhabde. Yoo amma inni ijoolleen amma aanguriirtuun kufte alagaa warra harkaa fi harma nu mure santu nutti deebi'a. Alagaan nu gabroonfaturra ijoolleen maanteen akka feete goote nu saamte nu tumte nu haa bulchitu. In salphannaa warra jedhu jira amma waan garatti maal jettaan. Taboodaa san waan jannatti fakkaatu. Taboodaa san nu tumtee nu saamtee nu haa bulchitu osoo hin ta'in taboodaa san hin jaan ana ummati jarraa isin hin dhagaya isoon jarraa isin hin dhagaya. Alagaa jala deebuun fedhanii roorroon tun akka irraa dhaabattu barbaadan. Kan akkasii qabsoonni itti godhaa jirrus alagaa deebisuuti. Wanta akka jala mura Oromoo tan amma booda Raashiyaa fi Ameerikaan osoo wal taatee dhufte bulchuu hin dandeessu. Nuu kadhannee yoo taate malee bulchuu hin dandeenyu. Tokko uummanni akka malee siyaasaadhaan dammaqee jiru. Osoo nama cafaquun osoo Oromoo cafaquun harka kennisiifte Abiyyi harka kennisiisa. Cafaquun osoo harka kennisiifte Oromoo namni akka bara Abiyyitti cafaqee hin jiru. Ajjeesuudhaan hidhuudhaan saamichaan cabsuudhaaf jechuudha. Cabuu hin danda'u tokko. Lamaffaa jabalatanii hoggaa laaltan nu caalaa orma biraatiitu qoqqoodamaadha. Nuti miliyoona meeqa seennesa zabara tokko miliyoona hoggaa jirru gaaf tokko Oromoon kun 20 jenne gaafa kan lafuma ani 30 ga'eetti yan gaafa kan 50 geenye. Oromoon kunis 20 30 doyeen amma meeqa 60 jechuu jiranisa. Uummanni dilli kuni paartii sadii qofa qaba. Nama sadii qofa maqaa dhooyitee haarate amma.
warri lakkoo isaan nu gadi 13 qaba. Ifi seduu gadi hin qabina. Qabsoon Oromoodha. Siyaasni Oromoo hedduu itti ta'a. Hanga namni yaadu kanaa miti. Saboonni hedduu lakkoo isaan fraction parsantii takka teenye hin taane paartii 13 qaban. Wallee hafoo sirii. Matootii Oromoodhaa yoo lakkoo ite diidama hin geenyu. Oromoon amma bakkalma jirti sinitti hima. The haves and the have-nots. Warra aangoo qabeenya argatee saamu jiruu fi warra saamamu jiru jechuudha. So akkasiin ilaaluun barbaachisaadha. Ormini deebi'a akka jiru kanas ni beekna warra. Lamaanuu godhuu dandeenya. Saamichaaf ajjechaan irraa akka dhaabatu gochuu roorroon kaleessaatis akka hin deebine. Taqamnu jabeeffachaa tanurraa irra guuttachuu ni dandeenya. Qabsoon amma godhaa jirrus ajandaa biisanii eenyu seet godhu jirama. We said it. We're doing it. Waan godhamu qabu godhu jirra jechuudha. Abiyyoo kutee maal dalaynee jira. Amma bar ashaaturummaas barannee jirra. Siistamaas barannee jirra. Amma Itoophiyaa kana dur ittuma qabsaa'u turre. Muuxannoo reezistaansii qofa qabamna. Siyaasni siyaasa qabsoodhaa wal'aansoodhaa qofa turte jechuudha. Amma garamichi jeene bulchiinsaas barachuu jirra amma. Waggoota 8 kana nu saamaatis nu ciraatis wanni irraa argannees ni jira. Biirokraasii barachuu jira jechuudha. Bureaucratization of the state. Of course waggoota 35 dabre kana wanni Oromoon build tokko jiraate state would build godhaa dhufne. Biirokraasii keessa seenaa dhufne. Security keessa seenaa dhufne. Hoggaa seennu immoo eenyummaa qabanneet kan seenaa jiru jechuudha. Kanaaf jarhaantu dhufa maaltu dhufa kaja'u hundatti mul'atu dhufuus hin danda'u dhufuus turuu hin danda'u. Kanaaf lammaffaa orma kaan wajjin maa haasooyitannee haasooyina kana. Biyya warra waliin qabnu dhiisii warra ollaa wajjin isaa haasa'uu qabna. Maaliif muta guddaadha. Yaadattanii dur tokko waan jechuu ture zamana wayyaaniitis zamana jijjiiramaatis. Oromiyaan tasgabbaa'uu baannaan abaddan ollaan sun tasgabbooyitu. Warra Eertiraa kanaan yeroo san amma durseetiin waliin haasaa ture warra Eertiraa kana osoo jijjiiramni hin dhufin. Jijjiirama san keessatti akkan gufachiifne maaliif jijjiirama san keessa stakeholder akka ta'aniif jechuudha. Maal onneen jechaan biroo san Oromiyaan tasgabbaa'uu baannaan isinis nagaa hin argattan jechuun ture. Was I wrong? Oromiyaan jeequmsi dura eegale Oromiyaatti. Abiyyiinis walii jechuun ture maali? Oromiyaa tasgabbeessitee uummata kana xaarii waggaa 50 kana xiqqoo irraa gadi qabuu baannaan abadan sireen ta'e tasgabbaa'uu siree kanarra tottolfattee taa'uu hin dandeessu jechuun ture. It didn't happen. Kanaaf nuti wanni godhuu qabnu maali? Eertiraan jeeqamaa nuti nagaa argachuu hin dandeenyu. Suudaan jeeqamaa nagaa argachuu hin dandeenyu. Balaan Suudaan bara amma uummata keenya Wallaggaatti dhiibee dhufu jira. So hawaasa naannoo keenya jiru wajjin ni haasofna. Kana hoggaa haasofnu immoo iftaanee taasofna. Maxxantuu taaneeti miti. Dhagaa Oromoon arbi illeetti irratti maxxanu. Maxxanus illeettis irratti macalaaseeti ifiifis caccaba. Arbi garuu sodaatee hollatee namarraan dheessu. Kanaaf waan goonu sirri beekna hubannoodhaan deemuun itti jirra. Gaafiin itti aantoota Tamurtii guutate. Tamurtii guutoo Gaafii diinagdee. dhimma dinagdee see my point. Reefu wanni jechuun ture maali? Waggoota dabre kana amma qabsoo Oromoo transform godhu jira. Beeki gaafa qabsoo qeerrootis Oromiyaa shaalbii fidirraa Oromoo farastiitti finne. Itoophiyaa irraa fotoognaatti irraa gara Itoophiyaan teenyaatti jijjiirre jechuudha. Caaluun jee goola bahee jechuudha. Amma immoo maal goone liberation movement irraa liberation ideology irraa maaliif san mostly complete waan gooneef gara economic centered equity centered politics itti ceesuu jirra jechuudha. Gaafiin amma gammartuu guutoo kaasee I love it. Now qabsoon Oromoodhaa properly frame ta'aa deemaa jira jechuudha. Gaafiileen amma waggoota lamaan dabran kana ka'an kan murtii guutoo kaasee wal qabata. Mirga qabeenya ifiit irratti akka dhuunfaattis akka uummataattis
abbaa ta'uudha. Maal gaafiin inni kaatu jiru gaafiin karaa Awaash kun amma gaafii gurguddoo lamaaf keessa qaba. Tokko gaafii dinagdeedhaati. Dinagdeen Harargee guddaan jimaadha. Jimaan kun nagaan dhufee Adaamaa Finfinneetti gurguramuu danda'uudha qaba. Gurguramuu baannaan qonnaan bulaanis daldalaanis dhabu jira.